Kabajamoo fi jaalatamoo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa, kabajamtuu Aadde Saadaa Abdurrahmaan Afyaayii Caffee Oromiyaa, kabajamoo obbo Kaffalaw Tafarraa itti gaafatamaa waajjira paartii Badhaadhinaa Damee Oromiyaa, kabajamoo obbo Saadaat Nashaa sadarkaa itti aanaa pirezidaantiitti mootummaa naannoo Oromiyaa, qindeessaa kilaastara hawaasummaa, kabajamtuu Aadde Jamiilaa Shimbirroo hoogganaa biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa, kabajamtoota Abbaa Gadaa Haadha Sinqee, kabajamtoota hooggantoota caasaa mootummaa sadarkaa adda addaa irra jirtan, hayyoota keenya, qorattoota seenaa fi keessummoota kabajaa sagantaa kanarratti argamtan hunda dura baga sirna wal harka fuudhinsa alangee gadaa tullamaa isin ga'ee jechaan simannaa onneerraa maddee kan maqaa kiyyaa fi maqaa bulchiinsa magaalaa Shaggariitti baga nagaan dhuftanii baga isin ga'ee jechuun barbaada. Sabni keenya Oromoon aadaa ittiin buluu fi ittiin wal bulfatu jabaa fi bu'aa qabeessa kan ta'e qaba. Kunis guddummaa fi beekamtii keenya guutummaa addunyaatti akka cimu isa gooyeera. Waggoota 8 darbe keessatti gadaan 70ffaa malbaa alangee fudhatee haala boonsaa ta'een itti gaafatamummaa isaanii erga ba'anii booda har'a gadaa 71ffaa mudanaaf baala ni dabarsu. Adeemsi kun sirna gadaa maddaa fi hundee dimookiraasii akka ta'e nu agarsiisa. Magaalli keenya magaalli Shaggar erga hundaa'ee booda aadaa uummata keenya deebisuu irratti hojii gurguddaa hojjennee uummanni keenya aadaansaa sadarkaa addunyaatti akka beekamu go'uuf sochii adda addaa gaggeessineerra. Magaalli Shaggar magaalaa hammayyaa qofa odoo hin taane magaalaa giddugala aadaa uummata Oromoo akka ta'e agarsiisuuf yaaleera. Kanaaf hoggansa gadaa tullamaa isa haaraa alangaa fudhataniif baga gammaddanii jechaa magaalli Shaggar rakkoolee hawaasa dinagdee uummata keenyaaf furuuf hoggansa gadaa haaraa guyyaa har'aa alangaa fudhatan wajjin qindoominaan hojjechuu fedhii fi ejjennoo cimaa akka qabnu ibsuun barbaada. Ammas irra deebi'ee hunda keessan sagantaa kana fakkaatu irratti baga nagaan dhuftanii jechuun barbaada. Xumura irratti qaamota kanarratti hirmaatan biiroo aadaa fi turizimii, abbootii gadaa fi haadha sinqee akkasumas folleewwan fi qaama nageenyaa sagantaa kana bu'aa qabeessummaa gochuu irratti gahee guddaa waan taphataniif galata kiyyaa maqaa magaalaa kiyyaan dabarsuun barbaada. Galatoomaa. Thank you.